السلام عليكم. سلامتا ديبس aga. Salamtaan deebistani. Isin tu jauh mbak, yang masih ninja salamtaa deebisame. Oke, salamtaa deebisuu diddanii mee? Egaa salamtaa deebisuu diddan. Fi amaanillah. Nageetti warra Facebook. Gaafa salamtaa deebistan dhufnayii. Kuman. Abu orang gabbee mee koo gabbee qaatis. Abu nagee kun onuma jira alhamdulillah. Onuma jirtaati. Kuno eega gaafati soomana kuteessa. Eega ramadaana kutee arraan bane kuno. Eega ramadaana kutee gaa jidduu koronaan akkasitti hamaa saniin seenuu ture. Eega san booda ramadaana illee baasee kuno arraan tanaan bane. Yoo salamtaa deebisuu baattanii deema jeetiin bar taa'u jira. Ayyee sheer godha ayyee. Sheer godha mee kuno waan yaasofna. Akkami Kanaadaa sigaltee isin irraa wayyaadha. Kanaadaa dhukkubni isin irraa koronaan bakka hunda wal gahee wayyumati maan jennu. Mee seenaa sheer godhaa gaa. Xiyya kana gubbatti waa sheer hin ta'uun se'a. Tokkochuma dhufeetu seenee dhageeffatee baa malee xiyya kanan seenu banamne. Biftaa akkasii mee? Xiyya kun sheer hin ta'uun se'a.
akkuma sheettee namni laaluun laala jeetiin dhufee bara. Gurbaatu beektaa halee feesbuuk maqayya kanaan akka dalaguun laala jeetiin dhufee jee beektaa. Anis isumaan ni yaadachiisee xiyya kun akka dalaguun laalaanis seename. Ara isuma salaameetiin irraa ni jirtanii jeetuma deema. Achi boodaan gaa sagantaa godhadhee isin gad deebi'a. Feesbuukni xiyya kun namni dhageessisaa. Feesbuuk xiyya kanarraa haasa'uu ni taatii. Feesbuuk xiyya kanarraa dhaamsa dabarsuu ni taatii jeetiin dhufe. Facebook kanarraa yeroo baay'ee yeroo dheeraa irraa turre yoo xiqqaatte ama tokkoon tuyne yoo xiqqaatte ama tokko Facebook baa'uun seenne kan yaadadhu ramadaana bara deengaddaati. Eega san booda ittiin deebine amma gaamee yoo rabbiin fedhee itti deebineeti. Waa warri Facebook kun fadhu akkam feetanii akkam jirtanii jennee isin hojii dubbanna gaawoo. Nama garii Facebook ni jalaan dubbatu beektaa. Nama tokko Facebook ni jalaan dubbatu. Yoo Facebook kun nu jalaa dubbate. Waalaikum salaam wa rahmatullahi wa barakatuh. Facebook kana lakkuma irra turtuun lakkuma guyyaa irraa seentuuni Facebookun si jalaa dubbataa jaan. Anilleen yoo soomana kana seena soomanatti yaaduun seena. Wanni na jalaa dubbachuu dideef tana jechuun maarkeetiin jira. Yoo ganamuutu jaan. Herregaa fi maarreen jaagaa tuttuqaa fedha jaan beektaa. Hisaaba ni beektanii miti hisaaba. Hisaabaa fi wanni gariin yoo harkaan dhiifte anumaa balleesse yaa bo'e. Hisaabaa fi Facebookni guyyarraa dalagaa godhattee yoo tuyite qofa si jalaa dubbata malee yoo itti dhiifte innis waa'ee keetii I don't care sumaan jaa I don't care siin beekuu siin jaa jechuudha. Kanaafuu guyyaadhaa dhufneetuma kilik goona herregaa fi Facebookni tuttuqaa fedhaa jaan jechuudha. Adabadhu miftaate adabadhu. Nuti maqmaasa siyaaltee akkanii deemuu fassarra malee akka hundatti hin fassaru. Akkasii mee akkam jirta Ramadaan irraa nagee baafattanii soomana irraa jajjabaa iidallee nagee baafattan. Jenneeti isiisa salaamuudhaaf Facebook kanallee bannee dhukkeeraa dhadhooynee dhufne jechuudha. Facebook kana dhukkeeraa dhadhoodhaaf durgaa giseen fi Ustaani bilbilte. Ayyee. Awwaan bakka namaan kee walaniin beekaa yaaboo. Subhaanallah. Mee ergin baas. Watanaafi naharee siin jaa bar Facebook nu naharee watanaafi siin jaa. Ergin ballee deebiime. Request itti ergite.
isinillee gaawuri seentan share godhame namni nu yama Facebook aruma seenne yaa kurfaa hiyana garree haa hin dhufee kuutee khalaas ammallee deebisi gaa bakka request ittiin haasanuun beekoni meera deebisi yoo kabiraallee gana na gaafateen beekoni biftaanuma dhufaa toluu didee jira miftaa maali reefun didee jira boo maal taate koorantii keessa hirtaansa koorantii keessa bilbilte moo lafuma nagaa tana bilbilte booti وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته عزيزة ديادو يو كورانتين خيس أنا بالبلتين سينو بيدا تلفوني مي شير قولا أيه فيسبوك خين أنا نموجه البرسو جراران تنا وري قريل لين فولو اللي قد هوا اسكوبت وان خيريت اللي ني كاراسفنا السلام عليكم. هاي ميسيني قابو عليكم السلام ورحمة الله. أستاذ كيف نجي أخي هذا؟ أبو نجي عمالي دوكنتي تنعرفين كورانتي تسنجابر. وكانتي واني ده أستاذ أماني دي بقى أخي يا كم؟ يا أخي هذا. أبو ميسينا على فيسبوك أنا سيلتي إسلامي سنولي. هاي بال فيسبوك خان إسلامي سكون أول شيء أدى وني أتلي فيسبوك أنا جرا أنتي بس فيسبوك يكون ولا تيمر. هاي فيسبوك نبغى نجلا دبوشو دي تيمبر نمنوم بارو نجلا دبوشو دي تاو جرا. أستاذ بال أتلي نجلا بدي فيسبوك جرا يحقوني سيور بعدي أتي سنبر باندي. إنغني نبر بعد أنو بر بعد إيجان سومنا برا إنغدا فيسبوك جو في عرب بني كونه إيه. ني بدي بال حالا بدي. هاي قام ديبي أنو ديبي ساقام إسني مور فيسبوكا. نتي ولا فيسبوك اللي تو وانو أتي ودبل مو فيسبوكات. أنو ديبي سام خلاص ديبي نعمل نو ديبي سا. ديبو قدم أستاذ هاي نمني لقاد بيدبتشوف ما يفعل سه ألين دريك متكون كبا يعني من ندم دم تلقان دم دم. عليكم السلام. أستاذ كم نجا؟ نجا أبو؟ يا مالك أستاذ. أول ما جرى أخونا هو كان هذا سيتادي بوت ما شاء الله. ما جت أستاذ والله يا أكمل لك ماري هيا ده. خير يا أبو أكمل كورونا رقم جدا. الحمد لله جاب والله خلنا المجرى أسجنه ربي في لنا أقوم. أيه. إن شاء الله يا ربي نجيك عم أتما وجه ما وان خلنيس خلنا مجرني أو ويا مجر أكدر عني سنيمتي. وادي درتني؟ يعني أما بالله ما كمان درش راف ردي بوك كرده قالوا مو نمنه دون درتان نمنه دون درات تجار اسم برو كم؟ نبرة درجة سيجلني. أتي خرانة كسمة خلاص تكمل بيتولد. أنت سيتك فيه. درجة ما أنت نقوله في أنو إن شاء الله. إن شاء الله ما شاء الله. أكمل جدا هاي مالي فكر بدمر فيسبوك نخوني أكو ما جت فيسبوك آخريني تتوقف هذا يهدو برادة من ركودا. النمو دندهند
jiraatu mul'atu dha qaba maaliif kana sidurra ta'ee sifaarsu osoo hin ta'in yookiin si kana darajaa si godhuuf osoo hin ta'in nama singeenyetu Facebook kana gubbaa fi miidiyaa kana gubbaatu nama singeenyetu dirqiidhaan beekamuudhaaf jecha waan dandeettii itti qabne waan humna itti qabne bakka biraatti koppii godhee fidee biratti katabaa waan namni waan kana daliila isaa itti fidee yoo jaanni gaafatan deebisaan waan deebisuu hin beeknetu yookiin eenyu waan kana dubbata jaanii nama meeqa khawaan rabbiin jee rasuulli sallallahu alaihi wasallam jee qur'aana qara khawaan rasuulli jee rabbii jee hadiisa himu nama meeqa khawaa meeqa walillaa ku jira so namni akkasii sun jechuun inni itti beekamu filaa haa ta'u keessa isaa rabbii beekaa ilmi rabbi isa waan takkicha isa bira jiru san dabarsuudhaaf illee haa ta'u waan godheef rabbi tokkichaa beeka isa komachuu hin dandeenyu garuu namni beekumsa qabu namni gartee dandeettii qabu bakka kana as ba'ee mul'atee guyyarraa ummata kana irratti yoo waan isa bira jiru san hawaasa abduu godhate hawaasa fayyada malee hawaasa miidhu namni akka qeetii kun walii galatti waliin jechuu fedhee fagaachuu hin qabu asirraa dhabamuu maa hin qabu waan jiru yaada akkasiitiin qaba. Haalaan irraa ture. Inshallah. Dhufna lakkee anis hedduu bizii ta'e namuutu katakkitti qabu darbate sodaataan jaamu jedhan namni waa himu hundi haa himu. Akkas yaa. Warri waa hime simee kaganaa himus numa himaa himaan numa himaa. Akkas yaa. Kanaaf nutis itti deebine jenneetuma sigaltee haroora qabna. Itti deebina maaliif jedhu ustaaza amma zabanni kun waan takka namni yeroo hojii deemuu qaba. Fakkeenyaaf amma duraan namni ilmii tana shennaasir sun fa'aan zabana dur kaaseetatti waraabanii hanga danda'anitti namaan gootu. Kaaseetti sun jedhamu yaasirnuur kun fa'aan xiqqoo nama bayyanatanii kaasee sanarraa gama CD kana xiqqoo sadarkaa isaa ol kaasanii jijjiiranii hawaasa biraan gootu turan. Dubbiin deemtee amma mobaayilaa irratti deebitee Facebook irratti deebitee sooshaal miidiyaa irratti deebitee so namni kun waan isa bira jiru waan sakandii takka tuqee nama fayyaduu danda'utti laal dururraa fudhanne ilmi kana karaa dheeraa deemanii namaan ga'uu fi namarraa fudhatuudhaaf akkuma taarika hedduu atuu beektu akkasii fayyadamuu turan garuu amma deemtee dubbiin gisee asitti deebitee laaffattee as keessu waan rabbi namaaf laaffise kana waan danda'aniin hawaasa kana bira dhaabbatanii hawaasa kana takkaa fi lamallee yoo itti jaan waan gaariidha because ustaad nama akka heetii dhisi anu dhiyoo sana dirqiin feemasa ta'ee dirqiidhaan bar humnaanis hin jeebar edaan feesbuukni humna fadha edaan kabajaan fudhu ana gaara bira taa'ee akkas sossobee amma waan yeroo iddoo shawwata keessaa tawaadoo jenneeti waan siraa dandeettii fi beekumsallee itti dubbatu waan itti ragaa qabnu dandeenyu akka tawaadoo lakkoofne akka nama qaawwanni tokko lakkoofne akkasii wanni sun sirrii miti aan amma nagareetti yaafuu fasaada bakka qabare namni waan beeku nga beeku dubbatu qaba yoo itin dubbanne fasaadaatu hamtuutu bakka tana qabata sa akkasii kun wallaala dhufee wallaala isaatiin beekumsa guutuun ta'in yookiin immoo beekumsa rakkoo qabu dabarsa ummatatti yoo ati gartee tawaadoo jettee wanni jette nama ulamaa tokko eenyu lammi biyya Aljeeriyaatti immoo maaliin beeku waan jee waa'ee siyaasaatti wajjin wal qabsiise yoo islaamni namni aalimaa siyaasarraa qorrifatee ibdiiwwa deebi'u taate nama islaaman ta'iniitu bakka san qabatee islaama akka kubbatti taphataa jee olii godhuufee ibduuba deebi'uu qabdu ulamaan siyaasarraa siyaasaa seenuu qabdii jaa siyaasaa akka ammaatti sigalee so yoo amma dubbii tanaan wal fakkaatu yoo amma gartee miidiyaa kanarraa akka ateetu sanitti nuti jechuun nama rabbiin waan takkaaf nama bira beekuun biraa dhabame wallaalaatu wallaala isaatiin dhufee hawaasallee dogongorsiisee uummatallee gartee dogongora keessana so namni akka heddii dhabamuu qabu maaliif guyyatti yoo xiqqaate yoo yeroolee qabata deeqaa sadii hadiisa tokko dheenya kana barreeffamaan sagantaa hadiisa tokko jiru eegalee sagantaa hadiisa tokko jiru san xiqqoo ture guyyarraa hadiisa tokko osuma katabu wanni sun akka namaa miti nama caala ala mataa kiyya akka fayyadu akka na jirtu arke wallahi lazim waa hedduu bakka akka mataa kiyya nagul edaa namni gisee nama gorsu bakka nama osoo hin ta'in matuma fi kanaa gorsu jira sigalee so immoo namni akka heddifaan asirraa dhabamuun hedduu wallahi waan nama dhibu dhabamuu maa hin qabdu because maanta nama miidiyaa hedduu jira maaltu jira yoo miidiyaalee sanirrattillee ummata sanii ijoolleen rakkoon bakka miidiyaa jiru ummanni miidiyaadhaa kuni yeroo hedduu akka wal beekuu fi akka waan san keessa dalagan immoo nama biraatillee naquu kana hedduu wanni jaanii immoo waan seerti jiru waan ati itti fayyadamuu dandeessu abbaan fedhe namni hedduun laalee namni tokko laalee ati dhaamsa si bira jiru san uummataan goo waan guddaan abba tokkicha qabdu san namarra wanni jettee
حاجة اللي كفتة بودالة دي بتين أما خمسون انتهت أكاسو كنو صح أنا ما خنا خميني في مالتو فيسبوك ولا دي مجرا في مال إنجن وادي في دن ديسو كافة ميديا قدات هاتي بكا ميديا قدات تبا فلنا يامن خمتها خيتي تنمي سقافة تخرجر خنا أو دن دو قبدا يجو حرامي في حلال وان سيقلتي قاسر التركتو هنده مو قبدا وان سيبين سيجو أكاس أمالي غرتي مالبي نمان جينيتو نمان غرتي وان تكاد وان تي أكاسا تي دبتاني في وان دبتاني في وان دبتان اللي رجعتين كم وان أينو أكو دبتي في وان نخون ركوني كبا وان نخون وان جبا مادا دقيفة صحيحة تقع كبا مكروها وان كان هندو وان تكسور أمباني نما جلا كوبي فودي دبرسو جابر نما جلا فودي so dendeti hange isatti wonni ku warabbi jeetu madabarsayni maliya khawaan kana hunda akatti dhukke raadadhe hubar raadadhe waan wonni to gati qabto ko waan qulqullu to waan wonni quality insa eegem to hawaasa dheesu dando meeshaa da kabar fabrikaan lama yoo bir yaate fabrika waan tani waan bu'aan qabne waan usee kuma dhee surra namni fabrikaa tokko kameeshuma san fakkaatu meeshaa quality isa egan Canada dhufe arkee keessa gorsaaf haala mija maaliif amma yoo yaadate gaafa Keenyaa jiru sani gorsa tokko waraabuudhaaf bari paarkii dhaquu qabnaa bar haanii makiinaa barbaadannee makiinaati jedhullatti sanillee taatu karkarsaatuma paarkii dheenee huccuu uffannee maal jennee asiin namni kun guyyarraa tsadaajeetuma deemaa pirootokolii isaa eeggame wanni itti yaaddee guyyaa keessaa pirootokolii isaa eeggattu hin jirtu istireesaa fi rabshaan akkasitti Afrikaatti nama rabbashu sun hin jiru bakka wanni ati akkasii yaaddu hin jiru targaaggaatee jirta bakka deemtutti deeqa lama viidiyoo hin qabaatee bakka wanni akkasii laffaatee bakka kaaniif kaan deeqee viidiyoo waraabuudhaaf ibsuun qonnu sun akkasii rabshaa dhaabnee darsa makiinaa duuba gurree maarree girgirii sun hin jiru bakka deemtu viidiyoo kan waraabuu dandeessu deeqa lama battee bismillah alhamdulillah assalatu wassalamu ala rasulillah sallallahu alaihi wasallam nabi rabbi hadisa akkana bakka deeqa takka deeqa lama bakka deemtutti maaliif haalli hundi mijata bakka so واحد يجرا اما فاخشت انه عن تيك توك سنين اللي فايده ما يخو غرغرين برات تيك توك تكرر ابتي فيسبوك نقول انه واحد دول عندي مجرا نمني واحد دول عن سب قلبي نساكم بدو جرتي اما سومن دور وني فيسبوك را سومن خيس اركو ريفي باتما انت تك اما سومن نغينو وني سومن باتي لنغون ايغا سومن ني فيسبوك را تركو جرو ان شاء الله صبر السلام عليكم انا قاسي وني جي امان دل خير درات دما تنافو من بديني سنجا ان شاء الله جزاك الله خير ابشر جزاك الله خير انا يلا اللي كتب فيديو اللي والجيري سكنتا ودني ولد بزنس اللي ولتمني اكسي واندو ودين اللي ديسو ان شاء الله ساجر روتي سكنتا في دي بسات اللي ورنك كستولي واندو كبيبن ان شاء الله ابشر ان شاء الله جزاك الله خير اكسي ان شاء الله ولد بنا دلغان نجيس دي مفين دما أيه السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله. هاي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بليان مجرد تنميزن ويدي امتني سنو ندقاجر تنميتي ونيو بلسيخين يجيه namni waa beekoo namni ittiin beekoo waan feesbuukaa fi bakka silaa namni itti argamu kanarraa dhabamuun qabu roobaa keenya muka biraati hoo
Oroba Kenyan se abo. Ejime yositati. Akkani fi darsi adda illee asirratti eegalle asirratti oofnu yoo rabbi fedhe inshallah taala ni eegalla ta'a. Yoo ni figaa isin haya jettan yoo isin marhabaa jettan waliin ka eegallu ta'a jechuudha. Especially keessaaf warri yoo hundin isinii mijoitu warri Austraaliyaa jechuudha. Warri Austraaliyaa akka isaanii mijaa'utti yeroo isaanii gaawwan beeduuf jecha yeroo hundin guyyaa raameeqaa halkan raameeqaa namni kun ni dhaga'uu ni beeyna. Yeroo isaanii mijoitu irra dalaynaa warri kaanis viidiyoo waraabamte dhageha eeguma ol darbamte laala. Especially keessattuu warri as jettan akkanii fi sagantaan tun isin hin dabarre sagantaa bareedduu yoo rabbiin fedhe gaafii deebisaallee waa'ee diinirraa illee haala yerootirraa illee waa hundarraa akkuma duraanuu oofnutti oofna jechuu yoo rabbiin fedhe. Yoonii fi dubbiin tun ni taati jettan fuuldura katti fuufnu tahaa jechuu. Yoo moola keessii Facebook illee hin beeynu jettan maasalaamaa jechuu. Achirratti dubbiin addaan dhaabbattii yoo rabbiin jechuu. Waliin jirraa miti. Boruus deebineetuma dabarsinu haareetti illee eegallu tun dalagaa teenya namnummaan ammoo qindaa'ee yeroo isaa godhatee jala deemudha. Muraanni keenya wanni guddaan namni irraa fayyadamu akkanumatti ta'ee haasoftee Facebook afaa haasoo hin oomitu nuti. At least yoo xiqqaate namni 15 namni 20 darsii tajaajila namni follow godhee namni jala deemu yoo jiraate darsii takkanii eegallaa jechuudha. Yoo ammoo akkanumatti Facebook ati live yoo jirta oofinaan jettan ani fedhiin kiyya yaadni kiyya guddaan sanii miti. Fedhiin kiyya guddaan nama barsiisu namni waan hinjuurraa fayyadamu kitaaba sigaltee gaa fudhatee kitaaba sigaltee banatee jechuun fakkeenya amma kun kitaaba ni banata yookaan onlaayinaa buufata yookaan ni bitata. Kun fakkeenya amma kitaabni kitaaba toofiidaati. Kitaaba xiqqaasaa kitaaba toofiiti ni eegala. Baatii jaha keessatti baatii sadii keessatti waan dhumu. Akka wazir Muhammad jabaad dhagaa tokko wazir awwa kam jirta yaabo ati illee ngaa Oromiyaa jirta rabbiin bakka jirtu siyaatii rabbi siyaata'u rabbi siyaata wazir keenya bakka jirtutti nageessitti haa ta'u nagayaan illee si haa deebisu nagayaan bakka deemtu si haa deebisu ganuma jennaa miti biyya bareedduu jirta. Akkasii yoo rabbiin jee dura guyyaa lamaa fi guyyaa sadii seenneetuma waan barannurratti waliin haasa'uu namni barachuu fadulleen tartiibaan galgala sa'a tanaa akkanii fi Austraaliyaatti ishaa'ii booda tattaa'ee eeggachuu ogguunii fi nan dhufe kitaaba irra walii galle san banateen eeggachuu jala deemee itti fufuu qabaa jechuudha. Because namni amma keessatti moobaayila harkaan qabne hin jiru jechuudha. Yeroo hunda Facebook waan bantu jecha Facebook kanarratti daqiiqaa 15 san daqiiqaa 20
يا رب إن شاء الله تعالى ولنتفوف نتها سؤال منهم دونو جروغا I think أسري بود جرامونا مسا وزير في ربع أسري بود ويمو ساعتنا ويمه ساعتنا ويمو أسري بود ويا يعني ويا أسري بود ته ساعتنا ته ولما لا برون سيد دي بي سنغافا داي يا رب إن شاء الله أكسي حدو قلتوما أقويات اللين قويا غاري halkaniit illeen halkan gaarii isiniif haa ta'u insha Allah barri bara bilisummaa bara tokkummaa saatana wayyaadha saatana namni hundinuu mana isaa jira waan ta'eef jecha saatana wayyaa jan anaafillee saatana wayyee guyyaa gaa namni qubaan dalagachuudhaaf bakka hedduu oriinaa saatana ishaa'ee booda namni kun manatti galee waan jiruuf jecha saatana wayyaa saatana yoo rabbi fedhee borus seenneetuma دقيقة خدوشان دبانة جرى خينا جرتني أكم فيا ولينجانيت مبانا ويا لما فاتن نمسينا ويا سبب فاتن نمسينا أتشبودا ينمنخم وجعلته اتفوف نيجو ربي ولي قال له خلاص مع السلامة السلام عليكم ورحمة الله وبركاته في أمان الله